السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا هردفتوتا يوتيوب channel obsatukno akam jirtu nagaa keessanii guyyaa har'aa viidiyoo barbaachisaa ta'ee fi barumsa guddaa irraa argattan tokko qabadhee isiniif dhihaadheetiin jira. Ani kan isin waliin turu obsaa Ahmadiini hanga xumura viidiyoo kanaatti akkana waliin turtan kabajaniin isin gaafadha. Akkuma beekamu mootummaan biltiginnaa guyyaa 25f interneta nurraa adda kutee ture. Har'a guutuu biyya keessatti internetni gadhiifamee jira. Warri biyya keessa waliin jirru hundi keenyaa'u baga gammannee baga gara qilleensa addunyaa kanatti waliin deebine isiniin jecha. Warroonni biyya alaa jirtaniis hedduun keessan isin yaanne warra biyyaa yaanne yoomnuuf deebitan jettanii barreessaa turtan fuula Facebook irratti hedduu galatoomaa nu yaaduu keessaniif nulleen akkasumatti isin yaanne wal malee maal qabna qamuuwwan keenya isiniin jecha. Barumsa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe guyyaa har'aa. Barumsi kun warra biyya keessa jiruufi. Barumsin har'a dabarsuu deemu kan ilaallatu warroota biyya keessa waliin jirruudha jechuudha. Garuu warri biyya alaa jirtan barumsi kun nun ilaallatu jettanii viidiyoo kana dhaamsitanii keessaa bahuun isinirra hin jiraatu. Maaliif biyya alaa jiraattanii namni maatii biyyaa hin qabne hin jiru. Namni fira biyyaa hin qabne hin jiru. Namni hiriyaa biyyaa hin qabne hin jiru. Maaliif biyyi keessan biyya oromiyaa kana waan ta'eef jechuudha. Yoo isin biyya alaa jiraattanii nun ilaallatu jettanii keessaa bahuu hin qabdan. Maaliif viidiyoo kana sirritti hordoftanii akkaataa viidiyoo kanarratti isin agarsiisuun sirritti hordofuudhaan qayyabattanii warra biyya keessa jiru saniif gahuu qabdanii jechuudha. Akkaataan ani amma asirratti isin agarsiisu kana sirritti sammuutti eegaa seef gootan booda yoo internetni fuulduraaf kan adda kutamu ta'e warra biyya keessa jiruuf itti himuu qabdanii jechuudha akkaataa viidiyoo kanaa jechuudha. Okay. Barumsiniin ani isin barsiisuu deemu kuni maali? Akka isinii galuuf tokko tokkoon isinii adda baasa. Inni tokkoffaan biyya keessatti amma guutuu biyyattii keessatti internetni gadhiifamee jira. Biyya keessatti internetni haa gadhiifamu malee appilikeeshinii tokko tokkoon hojjetu kanneen akka Facebook. Okay. Facebook akkamitti akka isiniif hojjechuu danda'u isinittiin agarsiisa. Inni tokko kana. Inni lammaffaa biyya keessatti akka dhiyoo kanaatti yoo mootummaan kan interneta adda kutu ta'e biyya keessa teessanii internetni kan adda kutame akkamitti fayyadamuu dandeessan. Yoo internetni isin jalaa adda kutamellee warroonni WIFI fayyadamtan akkaataa itti fayyadamuu dandeessan dhibbaa dhibbatti isinittiin agarsiisa. Biyya keessa teessanii internetni kan adda kutamee jiru VPN leen asirratti isin agarsiisu kana your freedom kan jedhu kanaa fi Thunder kan jedhu kanaan mootummaa yoo internet adda kute dhibbaa dhibbatti VPN your freedom kan jedhu kanaa fi Thunder VPN kan jedhu kanaan fayyadamuu dandeessan. Osoma mootummaan interneta kutee jiru jechuudha. Amma kallattumaaniin barumsa isa tokkoffaatti isinii dabra. Sana erga xumurreen booda gaafa mootummaan akka dhiyoo kanaatti interneta nu jalaa kute akkamitti wifiidhaan internetni kan biyyarraa kutamee jiru akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhus itti aanee isin agarsiisaa jechuudha. Hanga xumuraatti ammallee ani waliin turaa. Amma akkuma argaa jirtan internetiin kiyya banaadha. Kunoo mobaayil daataa kiyya baneetiin jira. Garuu Facebookiin naaf hin hojjetu. Kunoo akkuma argaa jirtanitti calliseetuma naannawa malee Facebookiin hojjechaa hin jiru jechuudha. Internetiin gadhiifamee jira banaadha. Facebookiin hin hojjetu. Akkamitti Facebookii hojjechiisuu dandeenya? Facebookaa nuuf hin hojjenne kana kun akkuma argitan kominti irratti hin gadhaa hin hojjetu. Facebookin hojjenne kana akkamitti akka nuuf hojjetu godhuu dandeenya? VPN dhaan egaa kun akkuma har'a ofiisin hin jeetti VPN super VPN fayyadamuu qabnaa jechuudha. Mootummaan interneta gadhiisee Facebookii fi appilikeeshinoonni tokko tokko kan nuuf hojjechuu didu ta'e
maal gochuu qabna? Super VPN kan jedhu kana fayyadamuu qabnaa jechuudha. Eessaa argachuu dandeenya? Super VPN kan jedhu kana Play Store keessan keessa seentanii asumarratti Super VPN jettanii barreessitan. Barumsa ammaan dura isin barsiisee irratti hiika VPN ta'e isin barsiiseetiin ture egaa kana irra deebuun hin barbaachisu. Okay, VPN isa kana buufattan Super VPN Free VPN kan jedhu kana buufattanii an buufadheetiin jira egaa lammata buufachuun narraan eeggamu. Okay, Super VPN kana erga buufattan yeroo tokko irratti cuqaastan. Fayyadamni isaa baay'ee salphaadha jechuudha. Warroonni biyya alaa jirtan akkaataa amma isinitti agarsiisu kana sirriitti ilaalaa. Warra biyya keessa jiruuf waan kana agarsiisuu qabdan jechuudha. Afaaniin illee yoo himtaniif sirri gala. Fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Haala kanatti isinii dhufaa continue kan jedhu kana yeroo tokko xuuxan. Deebi'ee haala kanatti isinii dhufaa connect kan jedhu kanarratti yeroo tokko xuuxan. Kuni beeksisaadha irraa deebitanii haala kanatti dhufaa. Barreeffamni kuni haala kanatti buluu ta'eeti haala kana jijjiiramaa connected jedha gubbaa kanaan. Connected erga isin jee booda kalaas isiniif hojjetee jira. Maal godhuu qabdan? Qaxxitaa gara Facebookatti deemuu qabdanii jechuudha. Roofuu akkuma waliin argaa turre Facebookni hojjechaa hin turre mee amma kun akkuma argitan Facebookni nu hojjeta. Roofuu komentii namootaa yeroo ilaallu nuuf hojjetuu dideeti ture. Mee amma gaa komentii ni hojjetamoo nu hojjetu jala seennee ilaalla. Mee kanuma haa ilaallu. Kun argitanii faastiidhaan bifa gartee speedii qabuudhaan isiniif hojjetaa jechuudha. Akka malee faastiidha. Kun akkuma argatan waa hunda viidiyoo barbaadan laaluu 4Gdha jechuudha. Okay, barumsi inni tokkoffaan kana warra biyya keessa jirtan kan internetni amma gadhiifamee fi jiru yoo Facebookaa fi appilikeeshinoonni tokko tokko kan isiniif hojjechuu diduu ta'e Super VPN kana fayyadamtanii isiniif hojjechuu danda'a isinin jeetiin ture. Kanallee akka hojjetu qabatamaan isin agarsiiseetiin jira jechuudha. Barumsa isaa kutaa tokkoffaa asirratti xumurree jirra. Gara kutaa lammaffaattiin dabra. Kutaan lammaffaan akkuma har'a isinin jeetti warra biyya keessa waliin jirru. Yoo tarii gara fuulduraatti mootummaan kun ammallee irra deebi'ee interneta kan addaan kutu ta'e akkamitti fayyadamuu dandeenya waan jedhuun isin agarsiisa. Akkamitti fayyadamuu dandeenya? Fakkeenyaaf warroonni daataa fayyadamnu kana fayyadamuu hin dandeenyu tajaajila kana. Warroota WIFI fayyadamu qofaaf. Okay, warroonni WIFI fayyadamu akkamitti biyya keessa teenyee mootummaan interneta kan adda kutee jiru nuti dhoksaadhaan iccitiidhaan dhoksaadhaan namni tokko osoo nurratti hin beekne osoo mootummaallee hin beekne akkamitti fayyadamuu dandeenya. Okay, kunillee salphaa. VPN akkuma har'a isin jeetti isa kana xumurree jira jechuudha amma. Lamaan kana jechuudha. Super VPN keessaa baanee jira barumsa isaa. Amma Super VPN xumurree jira amma gaa akkuma isin jee warri biyya keessa jirtan mootummaan fuulduraaf yoo kan internet adda kutu ta'e akkamitti fayyadamuu dandeenya waan jirurraa isin agarsiisa. VPN fayyadamna. VPN kami isa kana Your Freedom kan jedhuu fi Thunder VPN kan jedhu lamaan keessaa tokko ni hojjetaa jechuudha. Garuu baay'inaan gaafa internet cufanii turan ani kanatti fayyadamaa ture. Your Freedom ittiin fayyadamaa ture. Ijoolleen hedduun natti bilbiluudhaan Amboo keessa, Wallagga keessa akkasumas gara Baalerraa naa bilbiluudhaan Thunder VPN kan jedhuun fayyadamaa turre. Ijoolleen naan jechaa turte hedduudha gaafa mootummaan internet adda kuteessanii. Ani qabatamaan kan inni itti fayyadamee arkee Your Freedom kan jedhu kanaa jechuudha. Your Freedom kan jedhu kana eessaan argachuu dandeenya? Akkuma roofuu Play Store keessan keessa galtan san booda maal barreessitan asirratti Your Freedom VPN jettanii barreessitan. San booda search godhaa ni fida kunoo kanaa jechuudha. VPN kana gara namoota miliyoona 10tu gabbuusee jira jechuudha. Kun akkuma argitan kana mallattoo ulfii qaba nama miliyoonni 10 gabbuufatee jira. Isa kana gabbuufatan. Isa kana erga gabbuufatan booda yeroo tokkoof irratti cuqaastan. Haala kanatti isinii fida. San booda cancel godhuudhaan dhuftanii maal godhuu qabdan
start connection kan jedhu kana tuuta yeroo tokkoof connection request kan jedhu kana jala kanarra dhuftanii maal godhuu qabdan okay kan jedhu kana yeroo tokkoof tuutan san booda haala kanatti gaa inni kan barbaadu eegalu san booda gubbaa kanarratti connected jedhee asirratti dhufa jechuu kunoo akkuma argitan kana connected jedhee erga dhufeen booda kalaas isiniif hojjetee jira WIFI keessan banuun gaa dirqama kan isin irratti ta'u WIFI keessan erga bantan booda isa kana gaa akkuma isin jee kanatti connect gootanii san boodaan internetni biyyattiirraa akkuma cufameen otoo jiruu isiniif dhibbaa dhibbatti hojjechuu danda'a jechuudha. Inni tokko kana. Inni lammaffaa isa kanaa jechuudha. Taandar VPN kan jedhu kana egaa hordoftootan kiyya isiniin sobu taandar VPN kan jedhu kana ani ofii kiyyaatti fayyadamee hin beeku garuu hiriyoonni kiyya baay'een oromiyaa keessatti bilbiluudhaan VPN kanaan fayyadamaa jirraa naan je'aa turan gaafa internetni adda kutame isaan natti bilbiluudhaan naaf himaa turanii garuu an qabatamaan kan inni itti fayyadamee hojjechuu isaa dhibbaa dhibbatti arge your freedom kan jedhu kana okay mee ijoolleen hedduun gaa ijoolleen ani amanu taandar VPN kan jedhu kanallee itti fayyadamnee turree ni hojjeta waan naan jedhanii jiraniif kanallee gaa isinitti agarsiistamee isinillee yaalii gootan yoo inni kun isiniif hojjechuu didee isa kanallee argachuudhaaf asuma keessa seentan gaa Play Store keessa seentan Play Store keessa erga seentan booda maal barreessitan taandar VPN jettanii barreessitanii jechuudha. San booda inni kunoo kana isa kanaas gara nama miliyoona 10tu buusee jira jechuudha. Akkuma isa roofutti isa kanallee yeroo tokkoof gabbuufattan erga gabbuufattan booda taandar VPN keessan iskiriinii mobaayila keessan irratti erga isinii gabbu'ee booda yeroo tokkoof irratti cuqaastanii haala kanatti kan isinii banamu yeroo tokkoof ni eeydanii erga kanatti dhufeen booda connect kan jedhu kana yeroo tokkoof ni cuqaastanii haala kanatti dhufa. Inni kun egaa baay'ee salphaadha akkuma irratti gadhootan connected isiniin ja'a yoo kawaanni toote haala kanatti connected erga isiniin jee booda kalaas hojjetee jira jechuudha. Maal jaas irratti connected now you can browse your favorite sites sin jedha. Haala kana erga jedhen booda akkuma roof isiniin jee WIFI keessan gaa banuun dirqama isin irratti san booda connected haala kanatti erga jee booda deemtanii waan barbaadan fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa hordoftootan kiyya haala kanaan warri biyya keessa jiru yoo fayyadamtan dhibbaa dhibbatti internetni isiniif hojjechuu danda'a jechuudha. Warroonni biyya alaa keessa jirtanis kan viidiyoo kana hanga ammaatti na waliin hordofaa turtan maatiiwwan keessan hiriyoota keessan namoota biyya keessa jiruuf viidiyoo kana haalaan isin agarsiise kanatti gaafa internetni cufame ta'uu ammatti warroonni gartee internetni gadhiifamee fi VPN-dhaan Facebookin hojjechuu didee fi akka super VPN kanaan hojjetuu fi akkuma roofu isin agarsiisetti itti agarsiisuu qabdanii isinillee gaa dirqama keessan bahuu qabdanii isinin jaa ani gaa waan hin danda'uun waan hin beekuun gaa isin gargaareen jira dirqama kiyya gaa baheen jira. Viidiyoo kana keessatti gaa waan baay'eelleen haasawee riiskii qaba kana hunda gaa osoo hin beekuun itti amanee fudhadhe yeroo hunda gaanii lammii kiyya gargaaruudhaaf lammii kiyya tajaajiluudhaaf wanti fedhe haa dhufu hidhaa ta'us hidhaa qofa otoo hin taane ajjeechaafu harkan kannooni duubatti hin jedhu waan hin beekurraa lammii kiyyaan tajaajiluun qabaa jedhee murannoo kutannoo waan hin qabuuf wanta tokko waan hin sodaadhulleen hin jiru akkasiin isin hin ja'a. Warroonni hanga ammaatti na waliin turtan na hordofaa turtan viidiyoo kana YouTube kiyya irratti dhaquudhaan like godhuu qabdanii jechuudha. YouTube kiyya subscribe godhaa. YouTube kiyya gaa obsaa tiknoo kan jedhu kana obsaa tiknoo barreessitanii erga barreessitan booda yeroo tokko ofirratti tuutanii subscribe kan jedhu kana tuquudhaan subscribe gootanii viidiyoo namni isinii dabarse kanallee irratti gad tuquudhaan maal gootan viidiyoo yoo like kan hin godhin ta'e viidiyoo bakka like kana dhuftanii like godhuu qabdanii jechuudha. Maaliif viidiyoo like yoo kan gootan ta'e viidiyoo namoota hedduu bira gahuu danda'a jechuudha. Anilleen kan hin barbaadu kana viidiyoo namoota hedduu bira gahee namoonni hedduun yoo kan irraa fayyadamu ta'e anilleen gaa baay'ee na gammachiisa. Namni hedduun barumsaan ani dabarsu irraa fayyadamuun waan hedduu na gammachiisu.
ani gaa bu'aa biraatiif osoo hin taane lammiin kiyya fayyadamuudha wanti guddaan ani barbaadu. Namoonni hedduun irraa fayyadame jechuun ergaan kiyya kaniin ani lammii kiyyaa dabarseef bakka naa gahe jechuudha. Kana gaanis kaniin barbaadu. Kanaafuu laayikii godhuu hin dagatina. YouTube kiyyaa subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumas odeeffannoo biyya keessa jira hunda walitti sassaabuudhaan gara keessanitti nan fidee rabbiin na laaffisa. Isinillee gaa na jajjabeessuu hin dagatinaan isinin jaa lammiiwwan koo. Hordoftootaan kiyyaa qaqqaalii lammiiwwan koo barumsi kiyya kan har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kan asumarratti xumuramu ta'a. Hanga ammaa ani kan isin waliin ture Obsaa Ahmaddiin yookiin abbaa YouTube chaanala Obsaa Tiknooti. Asumarratti kan nagaya isinitti dhaamadhu ta'a. Nagayaan naaf tura. Barumsa biroo waliin walitti deebina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.